Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontuu chaanaal jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya baga nagaatti bultanii kaatanii isiniin jechuu barbaanna jirtu akkam jirtu nagaa jirtu jirra galata waaqayyo guyyaarraa wayna kajeelchisee jechuudha halkan walakkaa kaasee mul'una qochoo naafeelii qochoo yookiin moosee yookiin immoo dinnicha naafeelii nan kajeelee jedhan jechuudha. Kun dinnicha qochoos immoo naafeelee eda xiqqooma nyaadheeni dhiise jechuudha. Har'a garuu qochoo dhugaa sarraa bulfadhee nyaadhee jechuudha. Na kajeelchise jechuudha. Qochoo baay'ee na kajeelchise. Innaa na kajeelchise immoo isin haa galu. Qochoo na kajeelchise jennaani ka'ee naafeelee jechuudha. Istoofii irratti. Har'ammoo kunoo nyaachuutti hin jira. Garuu haa ta'u mi'aawaa miti. Qunchisee nyaachaa jira. Kottaa nyaadhaan wajjin isiniin jechuu barbaada. Dhugaa foolii sanatti fide jechuudha. Achumaan nyaadhu malee jedhee jechuudha. Waan biraa immoo shakkin jedhiinaan isiniin jechuu barbaada. Kunoo kana fakkaata qochoo nyaachuutti jira. Kunoo baay'eedha. Maalaan godha qochoon isaa mi'aawu garuu. Dhugaan akka jeelchisee jechuudha. Nyaachuutti jedhee jechuudha. Kotta nyaadha. Nyaachaan ture jechuudha. Garuu kun isa dhumaafe. Inni akkasiin isiniin jedha. Yoo waan tokko na kajeelchisu dhugaa. Ammoo kana yoon argadhe malee narraa gadi hin galu jechuudha. Kana fakkaata. Hojjaa nyaa'aa. Isiniin jedhamu. Koon irraa ka'eetti dhufe jechuudha qochoo akka fudheene. Dhimma keessanii. Leensaan hin furdattee, hin qannattee, hin qallattee akkasii minaan hin jedhiin asinitti meera. Bijaamaan uffadhee jira. Bakka. Bijaamaa dhumaan akkuma ka'een dhufe jechuudha. Maal ta'e mee uffanni kun? Akka biyya keenyaatti jiraanna ishee biyya keenyatti kana fakkaata. Warri immoo naafeeluu barbaadanis affeelaa na erga nan nyaadha jechuudha. Nyaachuun ni sun affeelaa bichaa. Qofa naafeelaa nan nyaadhan. Qochooti na kaasee jira amma immoo moosee jechuudha. Warri hin beekne maqaan isaa moosee jedhama. Moosee jedhama ishee. Qochoon moosee jedhama jechuudha. Maal jedhama? Qochoon moosee jedhama. Qochoo jennaan biyya keessatti Amaariffaan dinnicha isa jedhani. Yommuu kanatti waliin makee waan dubbadhe ammuun kana na dhuweessee gochuu na barbaadu jechuudha. Kanaaf akkuma danda'etti of eeggachaa maasaa malee jechuudha. Dhugaa immoo yeroo naasa'u jechuudha. Siqiqii eegaanii naasa'aa jira. Abbaan biiftuu wanti humnatti ta'e jechuudha. Xabbaaqii moo maal jedhanii eegumsa. Namni natti ramade jirtoos keessa garuu natti ramaddanii yoo waa dubbadhu keessa makee majnuunee ta'a jechuudha. Kanaaf uffa fooliin isaa uffaya.
qocho foolii isaatu garbi eenyu ta'ee jira jechuudha. Wayyoo yaadha koo. Amman ila quncee isaa toositti harkisanii milleensa meeqa nyaatte naan jedhu inuma nyaadhe akka malee jechuudha. Akka malee man nyaadhe jechuudha. Nyaata kajeelchise jechuudha. Baay'ee tokko. Namni foon kajeelaan immoo qochoon kajeelchisaa? Baay'ee caalaa qaba. Yaa'uudha. Namni foon kajeelaa waan gaarii kajeelaa. Anaan qochoon kajeelchisaa? Dhugaa kaleessa waan godhe beektu kaleessa galgala jechuudha na kajeelchise gar sa'aatii 3 jechuudha. Arra qochoo nyaadhu malee buluun jedhan rafeera islaame. Qochoo nyaadhu malee buluu jennaani jechuudha. Utoo nagalammatu utoo as jedhu piraankiroota hojjechuu yaaleen ture jechuudha. Ka'ee naaf feele jechuudha mulunaan. Biiftuun naaf feeluu dinnaan mulunaan ka'ee naaf feele jechuudha. Waan nama kajeelchise tokko immoo dhugaa dubbachuuf harka ofiitiin yoo hojjetanii nyaatan homaa tokko namatti hin fakkaatu. Mimmi'aawu garuu harka namaatiin yoo hojjetamee dhufu mimmi'aa suusii sana si baasa jechuudha. Inna kana achiin bakka ribshaan ka'ee jechuudha. Ribshaan mana keenya keessatti ka'ee jechuudha. Ribshaan ka'ee dhiifatee keessanii ani otoo nyaatiin hin bulu jedhee hin dirriqqi gigim jedhee jechuudha. Affeelanii naalaatan jechuudha. Bakka nisan bulfadhe immoo kun amma gidillee godhe nyaadhe kaleessa galgalama badaan nyaanne tokko mana addaan cabsee afaan kaawwadhee achi keessa kaayee rafe jechuudha. Har'a immoo sirriitti ifadhee soogiddaatti godhee nyaadhee ka'ee jechuudha. Sinitti machuudhumaaf inni sin agarsiise malee jechuudha. Bakka kana fakkaata argaa. Yoo waan hin kajeele immoo argachuu qaba miti reejo. Argachuun qaba. Waan hin kajeele argachuun qaba. Kana fakkaata like share subscribe comment gochuu hin dagatina. Leensu koo aizoshi nutu dhugneessi affeellaa. Maanni mallisaa maanni fallisaa naan jettanii kana barreessitanii abdiin isinirraa qaba. Sinin jechuu barbaada sinan jaaladha sinan kabaja. Maatii kanaaf immoo haaraa warri taatan subscribe godhaati gara maatii keenyaatti makama. Maqaa kiyyaas immoo jijjiirufanii mulunaa anda leensaan dab mulunaa family jechuutti jira jechuudha. Kana fakkaata. Afaan Oromiffaatiin kan hojjennu ta'a jechuudha. Afaan Oromootiin hojjechaa turresi. Afaan Oromootiin hojjennasi afaan nama hirkifachuun dhandhu nuti jechuudha. Kanuma fakkaata. Isin immoo like gochuun dagatiina, subscribe gochuun dagatiina, comment gochuun dagatiina. Warri tapha koo yaaddan immoo tapha isinifan dhufaa izoachuu xiqqoo samoora kana gaa xiqqoo ishii biizii matattaadeetuma banne hojiis immoo eegaleera jechuudha. Yeroo dhiyootti immoo bakki hojii kootis sin agarsiisaa achumatti taphanna jechuudha. Hojii eegalee jira jechuudha. Hojiillee yeroo dhuftan hojii akkamii eegaluu akka qabdan birrii keessan akkamittiin akka qusachuu qabdan maal akka gochuu qabdan isinitti himachuudha. Maaliif anis muuxannoo sana keessa jira. Muuxannoo isaan qaba waan ta'eef jechuudha. Anis akka keessan biyya arabaatiin galee waan ta'eef birrii koo akkamitti akkan qabadhee mana koo jaarradhee jaarsa koo qabadhee mucaa koo qabadhee har'aan ga'ee isinifan ibsa. Inshallah. Isinis immoo yoo barumsa qabdan isinis na barsiisa. Anis immoo muuxannoon qabu isinin barsiisa jechuudha. Muuxannoo koorraa isinifaniraa muuxannoo keessanirraa naaf firaa. Ani maatii biraa qabu maatiin isinuma isiniin jechuu barbaada. Maatiin koo isinuma isiniin jechuu barbaada. Na biraa na fiina laayikii tuqaa warri daawwattanii bira darbitan waaqa sodaadhaa dhugaa laayikii naa tuqaa. Daawwattanii darbiina wanti kan faltanii jiru. Daawwachuun keessan yoo nagaadha garuu laayikii tuqaa. Laayikii tuqtanis anaaf gaariidha wanta ta'eef jechuudha. Like illee tuqaa, subscribe illee naa godha, share illee godha amma dandeessan jechuudha. Wanti isinitti eenyu ta'u hin jiru. Wanti isinirraa citu hin jiru. Har'a kun akkuma argitan bijaamaan dhufee
maatii kootii homaan rakkoo qaba jedhee dhufe jechuudha. Maatii kootii qursii laadhee gaggeessee qochoo koosan immoo dharra'ee sana sa'ee naaffee lame sana nyaadhee ka'ee dhufee jechuudha. Lakkuma akkuma argitan kana sarara guddiseedha quncisa. Kana fakkaataa like share comment subscribe gochuun dagatina nagaatti turaa sinan jaaladha sinan kabaja baay'ee tokko nama rartu baay'ee tokko sin jaaladha nagaatti nu turaa ciao bye bye nagaatti ola wal magaarii hojii gaarii sinifaa ta'u jechuu barbaada ciao.